Haadhumaa keenya yaada koo yaa fakkaatu gogee garraamii koo. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkoon ni amanna ameen. Kabajamoota jaalatamoota maatiiwwan Waaqayyoon kan jaalattan Waaqayyoo isiniin kan jaalatu hordoftoonni chaanaalii keenyaa Wangeeltuu hundumti keessan akkam jirtu akkam yoo nageessanii. Guyyaa har'aatiin kan nu qaqqabsiise Waaqni keenya galanni ulfinni teessoo isaa Aariyaam irratti isaaf haa ta'u. Maqaan haadha keenya qulqulleetti Dubroo Maariyaam maqaan ishii ergamoonni Waaqayyo maqaan isaanii kan galatooman kan ulfaatan nuuf haa ta'ani. Guyyaa har'aa kana kan waliin ilaallu barnoota keenya walitti fufiinsaa kutaa 7ffaa waa'ee kadhannaa waliin ni ilaallaa jechaadha. Akkuma beekamu yeroo darbee kiristaanni guyyaatti sa'aatii yeroo 7 ganamaa qabee hanga galgala keessaa sa'aatii 3tti yeroo 7 kadhachuu qabaa jedha. Sababni isaa maalidha kan jedhu ganama keessaa barii obboroo kan sa'aatii 3 laalleerraa. Kan sa'aatii 12 barii obboroo ganama keessaa immoo sa'aatii 3 waliin ilaalleerra. Sanatti aansuudhaan sa'aatii 6ffaa gooftaan keenya qorichi keenya Iyyasuus Kiristoos sa'aatiitti fannifame, uffanni isaa irraa fudhatame, jechoota fannoo 5 kan itti yaadannu harka isaa mismaaraatiin kan itti rukutame ta'uusaa kan sa'aatii 6 ilaalleerra kutaa 6ffaa keessatti, kutaa 5ffaa fi 6ffaa keessatti. Guyyaa har'aa kana immoo kutaan 7ffaa keessatti waaree booda sa'aatii 9 kan jennu ከሰዓት ወይም ደግሞ ከ9 ሰዓት ላይ የሚጸለይ ጸሎት ምንን ታሳቢ ወይም ደግሞ ምክንያት አድርጎ ነው የምለውን አብረን እንመለከታለን። ለኔ ተናጋሪ አንደበት ለናንተ ደግሞ ሰሚ ጆሮ አስተዋይ ልቦና ያድላችሁ። ዋቅዲ ኬኛ ናፍ ቆቀት እንበድ ስንሞ ጉረት ነገሰን ሰገሌት ይንበረተን አናፍስ እስኔፍስ ሁንዱመ ኬኛ ፋላቱ ጀቻል ሰዓቲን ሰገል ጉያ ኬሳ ዋሬ ቦድ ማልማል ያደሙ ፊ ሰበበ ከሚቲፍ ከደናን ከደተማ ክርስታን ሰዓቲን እቲ አጀመ ኬሳ ቶኮ ሰዓቲ ሰገል ዋሬ ቦደዳ ጀቻል ክርስታን ሰበበ እንት አጀመ ቶኮፋን ወር አይሁዶታ ጎፍታ ኬኛ ቆሪቸ ኬኛ ኢየሱስ ክርስቶሲቲን ዱጋቲ ሀዳዋ ኦኔ ከንጀደሙ ክንሞ መራራ ሐሞት sa'aatii kana sa'aatii itti obaasan waan ta'eedhaaf sa'aatii kana ni yaadannaa jedha. Maaliif waaqa dhugaatii mi'aa, waaqa nyaata mi'aawaa namaatiif laatuuf isaan garuu humxaaxaa hamootii yookiin immoo nyaata dhugaatii baay'ee hadhaawaa ta'e sa'aatii isaan obaasaniif waaqa hunda namaa godhuuf, waaqa hunda namaa laatuuf kan mi'oomnellee mi'aayee namaa laatuuf sa'aatii isaanitti dhugaatii hadhaawaa itti obaasanidha jedha. Inni biraan lubbuun isaa qulqulleettiin kabaja foon isaa irraa aangoo isaatiin kan itti laate kan itti kennedha jedha. Kana jechuun gooftaan keenya foon uffatee dhalateera, guddateera, barsiiseera, cuuphameera, qorameera, kadhateera, beela'eera, daabiloosiin injifateera, dhibamoota, hidhamtoota hiikeera. Wanta inni hin hojjenne tokkollee hin jiru jechaadha. Isaan kanaaf kana kan fakkaatan sababeeffachuudhaan gooftaan keenya foonsaa qulqulluu foon ilma Dubroo Maariyaam irraati fudhate. Tawaahidoo kan jedhus kanumarraati. Foon waaqa ta'uu, waaqni foon ta'uu, ሰው አምላክ መሆን አምላክ ሰው መሆን namni waaqa ta'uu, waaqni nama ta'uu kan itti mirkaneesse hojii foonii hundumaa foon ilma namaa uffatee kan itti raawwate waan ta'eedhaaf lubbuu isaa qulqulluu
foon isaa qulqulleetti irraa fedha isaatiin fedha abbaa isaatiin kan itti laate jedha. Fannoo irra otoo jiru jechoota dhiphinaa jechoota gidiraa torban kan itti dubbate. Sa'aatiin kunis hin yaadatama. Tokko du'uusaa, lama foonsaa kabaja, foonsaa lubbuu isaa kabaja irraa baasuusaa, jechoota jaalalaa torban kan itti dubbate waan ta'eedhaaf. Isaan kun immoo wangeela Maarqos boqonnaa 15, 34, wangeela Maatewos 27, 50 kanarra kan jiran kan raawwatan hin beekaniitiif dhiifama godhiifi nan dheebodhee ni raawwate jechoota jaalalaa የፍቅር ቃላት kan jennuun torban kan itti dubbatedha jecha. Isaan kanaaf kan kana fakkaatan kiristaanii tokko yaadachuudhaan sa'aatiiwwan kana torban kadhachuu akka qabu kiristaanii tokko ajameeraa jedha. Fakkeenya guddaa qaba malee callisnee miti kan kadhannu. Callisnee miti kan waaqeffannu waan fakkeenyaaf yookiin immoo waan caqasa hin qabne hin raawwannu jechaadha. Inni itti aanu immoo waaree booda guyyaa keessaa sa'aatii 11tti kan kadhannu immoo kiristaanni tokko guyyaa keessaa sa'aatii 11tti sa'aatiiwwan kadhannaa torban keessaa tokko sa'aatii 11 guyyaa keessaa waan ta'eedhaaf Waaqayyoon Waaqa isaa akka waaqeffatu yookiin immoo Waaqayyoon Waaqa isaa akka galateeffatuudhaaf namni kan itti ajajame tokko iccitiin jalqabaa Gooftaan keenya qorichi keenya Iyyasuus Kiristoos sa'aatiitti gara boollaatti geeffame. Qulqullichi Yoosef fi Niqoodimoos sa'aatii 9tti jaatti fannifame. Sa'aatii 6 hanga 9tti raajiiwwan garaagaraa hojjete. Sa'aatii 9tti lubbuun isaa qulqulluun foon isaa qulqulluurraa gargar baate. Sa'aatii 9 booda Yoosefii fi Niqoodimoos foon isaa kadhatanii urgooftuu itti naqanii yookiin immoo itti taayisanii gannazanii kaffananii gara awwaalaatti kan geessan 11tti jedha. Kana beekuunis walii gala gara awwaalaatti kan itti bu'eedha jedha. Sa'aatii kana guyyaan darbee halkanichi kan bakka buuf itti dhiyaatu sa'aatii kana waan ta'eedhaaf guyyaan sun nagaan darbee halkan dhufu sun immoo jalqaba irratti nagaa akka nuu ta'uudhaaf Waaqa keenya galata barbaachisu kan itti laannuu fi kanaaf kan kana fakkaatu yaaduudhaan kiristaanni akka kadhatu dirqisiifamaa jedha. Inni itti aanu inni 6ffaan halkan keessaa sa'aatii 3tti jedha. Halkan keessaa sa'aatii 3tti kiristaan akka kadhatu keessaa sa'aatiiwwan ajajaman torban keessaa galgala keessaa sa'aatii 3tti kiristaanii kadhachuu qabaa jedha. Sa'aatii kana kiristaanii tokko Waaqa isaa uumaa isaa akka galateeffatuuf akka kadhatuudhaaf kan itti ajajame immoo iccitiinsaa tokko sa'aatii kana mataa isaa Gooftaan keenya qorichi keenya Iyyasuus Kiristoos kadhannaadhaan agarsiiseera waan ta'eedhaaf. Halkan keessaa sa'aatii 3tti maaliif kadhannaa jennee gaafa ilaalu jalqaba Gooftaan keenya uumaan keenya Iyyasuus Kiristoos mataa isaallee sa'aatii kadhannaa itti gaggeessee nu agarsiise yookiin immoo nu barsiisedha jedha. Inni biraan sa'aatii kana Gooftaan keenya qorichi keenya Iyyasuus Kiristoos mallattoo kennuu Yihuudaatiin Yihudaan Waaqa isaa, Yihudaan uumaa isaa, Yihudaan gooftaa isaa dabarsee kennuudhaaf sa'aatii mijataa yookiin immoo michuu sa'aati kan jennu ni eega yookiin immoo ni barbaada ture jedha.
halkan keessaa sa'aatii sadii Yihuudaadhaaf sa'aatii mijataa yookiin immoo yeroo mijataa waan ta'eedhaaf sa'aatii kana Yihuudaan haala mijataa qopheeffatee qarshii 30 fudhatee akka hiriyaa yookiin immoo akka nama jaalatleessaatti itti kufee naman itti kufu naman nagaa gaafadhu isadha cimsaati yaadaa jedhee gooftaa keenya qoricha keenya Iyesuus Kiristoos sa'aatiitti dabarsee kennedha jechaadha. Yookiin karaa biraa sa'aatiitti gooftaan keenya qoricha keenya Iyesuus Kiristoos qabsiisedha. Inni biraan sa'aatii kana halkan keessaa sa'aatii sadiitti kiristaanii tokko ciisuu isaatiin dura Waaqa nagaan isa oolche, Waaqa nagaan baasee isa galche, Waaqa hojii hundumaa guyyaa sana gargaaree isa milkeesse sana galata galchatee itti rafaa jedha. Kan oolcheef kan isa dhiisise Waaqa isa galateeffateetu sa'aatii kana ni ciisa. Bakka ciise sana immoo halkanicha dukkanaas dabarsee nama borii, efa borii, halkanicha halkan eebba, halkan Yaaqoob, halkan jaalala akka ta'uudhaaf halkan kana sa'aatii saditti kadhateetu rafaa jechaadha. Inni biraan halkan walakkaa sa'aatii 6 akkuma guyyaatti jechaadha. Halkan walakkaa sa'aatii 6tti kiristaanii tokko sa'aatiitti kadhachuu qabu. Kiristaanii tokko sa'aatiiwwan 7 itti kadhachuu qabu keessaati halkan walakkaa sa'aatii 6ttis kadhachuu qabaa jedha. Inni kun immoo sababa maaliitiif kan jedhu gaaffiin ka'uu danda'a. Sa'aatii kana kiristaanni Waaqa isaa akka itti galateeffatuuf kan itti ajajame yookiin immoo kadhannaa akka gaggeeffatu kan itti ajajame immoo maaliifidha? Tokkoffaa irratti sa'aatii kana gooftaan keenya qorichi keenya Iyesuus Kiristoos itti dhalateeraa jedha. Halkan keessaa sa'aatii 6tti gooftaan keenya uumaan keenya Iyesuus Kiristoos sa'aatii itti dhalateeraa jedha. Kana yaadachuudhaan kadhannaa jechaadha. Inni lammaffaan sa'aatii kana gooftaan keenya qorichi keenya Iyesuus Kiristoos dhalateera kan jedhuudhaaf inni lammaffaa immoo sa'aatii kana gooftaan keenya qorichi keenya Iyesuus Kiristoos halkan keessa sa'aatii 6tti yookiin immoo walakkeessa halkanitti akkuma walakkeessa guyyaa jennu kanatti jechaadha. Du'a keessaati sa'aatii itti ka'eedhaa jedha. Sa'aatii itti dhalate sa'aatii itti du'a keessaa itti ka'eedhaa jedha. Inni biraan sa'aatii kana qulqullichi Daawit faaruu 118 cuftuu keetti 17 yookiin faaruu 118 cuftuu keetti 19 lakkoofsa 62 irratti akkan si galateeffadhuudhaaf halkan walakkeessa nan ka'a. Akkuma jedhe kana bu'uura godhachuudhaan Phaawulosii fi Siilaasis mana hidhaa ta'anii gara Waaqayyootti sa'aatii kana ni kadhatu ture jedha. Keessumaa halkan keessa yoo dandeenye sa'aatii 6tti ka'uun dhalachuu gooftaa keenya, du'a keessaa ka'uu gooftaa keenya. Qulqullichi Daawit immoo faaruu isaa irratti akkan si galateeffadhu halkan keessa walakkeessa halkanii nan ka'a akkuma jedhe bu'uura godhachuudhaan sa'aatii kana kiristaanni Waaqa isaa uumaa isaa itti galateeffataa jira. Inni arfaffaan immoo wangeela Maatewos boqonnaa 26:41 gubbaa irratti ilmi namaa sa'aatii itti yaadamne dhufa akka hattuu ta'eeti. Halkan haa ta'u guyyaa, giddugaleessa halkanii haa ta'u barii barraaqa, halkan haa ta'u otoo lukkuun hin iyyin, yoo ta'us yoo bari'us ta'e otoo hin bari'inis yoo ta'e waan hin beekamneedhaaf wangeela Maarqos boqonnaa 13:35 36 irratti jecha Waaqayyoo bu'uura godhachuudhaan halkan keessaa sa'aatii 6tti kiristaanni akka kadhatu ajajameedha jedha. Kanaaf kan kana fakkaatu yaadachuudhaan kiristaanni tokko guyyaatti sa'aatii 7, 12, ganama 3tti, guyyaa 6, waaree booda 11, halkan keessa sa'aatii 3, halkan keessa sa'aatii 6tti dirqama fakkeenya kanaaf kana fakkaatuun sababeeffachuudhaan kadhachuu
akka qabu kan nu hubachiisudha jedha. Kana yaaduudhaan kiristaanni tokko sa'aatii kana kadhachuu akka qabu, kadhannaa dhiyeessuu akka qabu ifatti fakkeenya isaa wajjin, yaada isaa waliin, sababa isaa waliin, wangeelaatiin qindaa'ee caqasa ragaa qabuutiin dabalamee kana yaaduun barbaachisaadha. Inni biraan immoo ammas deebinee kan laallu kutaa 8ffaa kiristaanni tokko kadhannaa eegaluudhaan dura immoo maal gochuu qabaa kan jedhudha. Kutaa 8ffaa kadhannaadhaan dura maaltu nurraatii eegama? Qophiin gochuu qabnu maalidha? Kan jedhu kutaa 8ffaa yeroo itti aanutti bal'inaatiin waliitiin ilaallaa. Chaanaalii kanaaf haala kan taatan sabiskiraayibii, sheerii, laayikii gochuu hin dagatiinaa. Miseensi chaanaalii keenyaa waliif dabarsuudhaan, laayik gochuudhaan akka nu hordoftan isin beeksisnaa. Guddaa galatoomaa. Kan nu barsiise, kan nu gorse Waaqa abboolii keenyaaf galanni haa ta'u. Kutaa 8ffaa yeroo dhufu waliitiin kan laallu ta'a.